keekine daawaa qabaachuun oolu Samiiraanii warri jimmaan ajjeesti jettee karaa bootti yeroo dheeraa jedhe kunooti inni aniif inni beeku. Thank you. Akkasin barbaada nama kanaan barbaada boleettiin kana na dhoksite wantan barbaadaa jiru kana ayyee fixadhu. Dhaggeeffadhu yoo sani alarra jirra. Akkuma inni jedhee hadiigaarra jirra. Yeroo lama bakka sanitti deebi'ee yeroo mootummaan balbala dhaabbatu sanii. Mucaan nyaatamteetti nyaatamteetti. Dhaggeeffadha. Mucaan abbaa ta'e hin beeku malee gidduutti nyaatamtee jirti. Kanaaf nyaatamteetti. Mubee kodhiifama guddaa garuu ani hin jedhu maaliif namni kun gadda isaa xiqquma ibsanne amma guyyaa tokko dura suuraan ni gadhiise wayyaa adii uffatee fataa hidhee gadhiise maaliif gadduma isaa tokko ibsanne meela fakkeenyaaf Mubarak gisee tokko dubbadhu. Dhiisi kenna anaaf isaa kanatu walitti buuse gaafa dura akka wanti walitti nu buuse akkamiin boonyee anu gara na boohee natti dhagahamee fuula keerra hin jennaan kana guddise dhube. Guyyaa tokko dura suuraan ni gadhiise kana dhalaalamma. Namni gadde wayyaa adii uffatee akkasitti fataa hidhee gadhiisaa mubee amma mee dhugaa jirtu yoo haasone. Akkasitti gadhiisaa amma namni gadde Oromoo. Namni haati manaasaa tokko ilmoosaa wajjin dhabe akka kanaatti fataa hidhee kuffiyyaa godhatee zanaa hidhee harka kiisii keessa kaawwate yoo dhugaa jirtu dubbanne mee haadha manaa keessan dhabdanii haadha ilmoo keessanii dhabdanii ji'a sagal garaatti baachisiifattanii guyyaa shan kan ishee hafu dahuudhaa fi yeroo haati manaa keessan sin jalaa duute akkaataa kanaan fataa fo'aa jettanii kuffiyyaa godhattanii harka kiisii keessan kaawwattanii viidiyoo hojjettu guyyaa tokko amantaan keenya uffata gurraacha uffaddaati amantaa keenya nu dhorkaasi amantaa keenya nu dhorkatan uffata gurraacha uffattee yaaddoo amantaa hin dhorku kan deeme kun kana qoratu amantaatti malee siimiti achirratti. Kenna amma aasaa tokko lama yoo jenne dubbii guduunfi nan ulkaabaa kenna dhiisa. Shari'aan akkas hin jedhu gara kitaabatillee hin bira jirra shari'aan uffata uffadhuuti tasnaana isin jedhu. Hin jedhu dhiisi kanaaban jedhe kennaa dhiisan kennaa dhiisa waan biraatti naanneessuuf deema. Dhiisa ana siin jedhe kennaa. Haala siin ketira harka fuudhina haasuu isiin jechaa jirti. Akkas bakka. Amma akka barbaadde uffadhu boleessa koo akka barbaadde uffadhu akka barbaadde deemi mirga keeti an gara kooti jechuudha. Kennaan akka sana jedhe biti immoo mirga keetiin siin jedhe amantaan islaamaas immoo wallaahi fataa hazanaa jettanii hoo warra inda'uun warra jedhe haadha jedhe abbaadha jedhe gadda labsaa gadda yaani guyyaa gaddaa adda addaa kan haadha manaatii ta'anuu fi kan abbaadha haadha ta'an wal qixaa miti akka amantaa islaamaatti. Dhageesse shari'aan waa hunda kaa'ee jira waa hunda shari'aatti keessatti hirkisena nama amantaa isiniin addaa yeroo argitanii yookiin immoo waa'ee amantaa irratti isiniin hojiin wal falmu yeroo argitan geessitanii amantaatti galchitanii uummata walitti buusuun barbaadna. Yaa jiran kana namni yookaan hin dogongoraati kana namni yookaan hin dogongoruu danda'a. Mo'icha garaa kiyyatan. Amiin anaaf walii gallee mamma anaaf siima wal jaallannee walii gallee wal loluu dhiibne. Waa tokkitti sirkaa wal dhoofte si gaafachuu barbaada. Ati yeroo gastii kanaan dura yeroo gastii kanarra dhuftee jettu maal naan jetti ati haadha keekii shakkina jettanii dhuma dhiiftanii deemtanii booddee immoo haadha keekii shakkinaa Abu Daawudiin isaanii obboleettii keenya reeffasii rabbi isaan irraa jaallatu reeffasii fuudhanii qorannaa galchaniiru. Yeroo isin qoratan siyaasa horsiisanu qaamaan see erga natti fakkaata. Keekicha erga nyaannee kaanee anis dhukkubfadheera ijoolleen danuun ol guuramtee akka jettuun ijoolleen dhukkubfattee jettee dubbatte jedhani. Dhugaadhaa jetteetta Abu Daawudiin. Jedheera. Gaafa mana kana dhuftu maaliif hin jedhin? Gaafa mana kana dhuftu. Gaafa sana dhufu dhaggeeffadhu ka tartiibaan. Dhaggeeffadhaa warri gaafa sana. Wanti tokko tartiibaan dubbachuudha. Guyyaa sanillee bakka dhaabbadhu hin agarre maaliif jennaan namni nama biratti du'e tokko hin barbaadaniif maaliif namni mana san jiru guutuun shakkamaadha. An bakka dhaabbadhu takka hin qabuuf mana namaa wayiin jira guyyaa san ija boo'ichaatiin jiralle akkasumas sii galee atis illee tartiibaan nan gaafanne waa ati na gaafattirraa sii hime ati maal taatee ati namni si bira jiru waa ta'e naan jettee guyyaa san viidiyoo waraabbameera guyyaa san illee ani intalli keeka fidde kana Allahu aalam. Obboleettii koo dhiifama naa godhi viidiyoocha barbaade sii banuu hin danda'a ammayyuu ati maal taate dhaggeeffadhu. Maaliif shakkitan keekicha jennaan waan haasofte qabda yaadadhu. Malee
nama Maaliif meeqaan egaa yeroo sana wanti nu jettee shakkineeti gaafatte. anas dhukkubeera ijoollee dhukkubeera maaliif hin jedhin kana carraa nagaan jiraama waa biraa himte gaafa sana. Si galee Laa an kana nan gaafanne Ayyee. kan namni nyaate waa ta'ee jettee na gaafattee. maaliifan si gaafadhamaa namni waa nyaate namni keekii nyaate waa ta'ee maaliifan si jedha keekii sana maaliif shakkitan jennaan deebii kan biraa deebifte maleeti wanni hin shakkeeti nu dhukkubeera hin jenne kaa. Dhaggeeffadhu. Tariitii ani miidiyaa irra bahee hin beeku. Guyyaa san inni olladhaayyuan. Maaliif naasus ni qaba ni saalfadhallee. Ani kunniin naa dhufuu dhabuu danda'a. Sammuun kiyya guyyaa sanii kan biraa ta'uu danda'a. Ani ni ofirraa kaasee waan tokko siin himuu hin dandeenye. Maali yoo jettee guyyaa sanii namni natti dhiiseetiin dhaabbatee na laala. Na akka mucayyoo qabee ofitti qabee taa'u. Tariitii aniin tun naasuu irraanii onneen kiyyas illee xarrashuu danda'a. Obboleetti Aamiin na guuraa jetti na haqqisiisuuf. Intalli Fatiyaan jedhan akkuma keekii nyaadhee baheen haqqisee jetti. Eegalee ani yoo sanillee summillee hin jenne. Ka summii jedhellee Aamiin dhufeetiini keekiin daawaa qabaachuun oolu Samiiraanii warri Jimmaan ajjeesti jettee karaa bootti yeroo dheeraa jedhe. Kunooti inni aniif innillee Thank you. Akkasin barbaada nama kanaan barbaada obboleettiin kana na dhoksite wantan barbaadaa jiru yookaan ayyee fixadha. dhaggeeffadhu yoo sani alarra jirra. Akkuma inni jedhee hadiigaarra jirra. Yeroo lama bakka sanitti deebi'ee yeroo mootummaan balbala dhaabbatu sanii ani nan dhaqaa. Yoo harka namaa ta'e anis illee waliin qabama. Rakkoo isiin qabdu haana qabanii jennaani obboleetti Aamiin illee hin jirti Aamiin illee na dhooggan. Dhaqee yoo jedhu mootummaa balbalatti argeetiin ofirra deebi'e. Yeroo ofirra deebi'u Amiin gastee ergadhu ishii. ofirra hin deebi'ee yeroo ofirra deebi'e amma Aamiini lakkoofsa ishee naa barbaadaa. Kunoota Aamiiniin kijibde haanaan jedhu lakkoofsa ishee keekii fidde naa soqaa jedhe. Amma yeroo akkas jedhan kana ani na haqqisiisaara xiqqashuusi. Bishaan naa fidanii bishaan naa kennanii lakkoofsa isii barbaadee jennaan ayyoo san lakkoofsa hin qabu jedhin qabaa ture. Maaliifi suuraa jara kaase kana waasaappiidhaan ergeera. Hin qabaa ture. Aamiin lakkoofsa isii naa barbaadaa jennaan ani ni callisee Fatiyaan sunis illee an akkanaa jettee ni callifte akkam taate haati keekaa jedhanii anammoo wanti shakke isii deemtetti illee shakkin. Isii duute jettee lixxee fi isii nama meeqaan jirtan jette shakke malee anini waa takka ishee keekarraallee shakkin. Maaliif jennaan nu hundatu nyaate keekas illee. Ammas illee nu hundatu nyaata. Haa intalli nyaatteetti illee mokoroonaa milaagaa takka ta'ee maankaa takka ta'e lama ta'e nyaatteetti. Baay'eessitee hin nyaanne malee nyaatteetti. Hin didde boodarratti numa hunda nyaate. Nyaata namni kophaa nyaate tokko illee hin jiru. Dhugaa dubbatuuf. Maaliifi ani mucaa intalaati. Isheen keeka fiddes mucaa intalaati. Kan duutes mucaa intalaati. Mataa lamaan jechuudha. Dhara walirra kaawwan immaan barbaachisuuf. Ani intala musliimaa takka ta'e intala amantaa qabatti tokko ta'e intala tana ajjeesallee waan jedhuun qabu. Wanti xiqqoo isii irraa shakki ammoo nama meeqaan jirtanii jettee ammas illee yeroo isiin nu hunduu mana tokko jaramneerra. Maaliif firaashiin siree irra rafte intalli duute tun. Intalli duute siree irra raftee siree irti aantee kan lafatti afatee rafe intala keeka fidde kan. Ka itti aanee rafe ammallee obboleetti Aamiin. Ka itti aanee rafe ana kan akirarra rafe intala hiriyaati yaasan. Yeroo intalli hiriyaa sun kaatee maali Samiiraa jettu ka bira jiru intala keeka kana fidde. Hin dubbattu anamma xiqqoo immoo wanti na aarse maaliif nuun kaasinii. Intalli Samiiraan dhukkubsataatti ka'aa maasa waaqa waami maaf nuun hin jenne rakkoo isii maaliidha. Kanatu xiqqoo isi rabbi naa haadhisu garuu Allahu aalam. Isitu ajjeese illee jedhu. Aniintu yoo fi ajjeesee jiraadhe dheengaddas biran dhaqu. Dheengadda maaf dhaqe beektanii maatii koo dhoksee maatiin kiyya dhaga'ee hin jiru. Yoo isii ajjeesee jiraadhe achinna haa qabanii jedhee dhaqe. Guyyaa 3 dura guyyaa 2 dura kalee malee dheengadda dhaqe. Galti argitanii dhaqeetiini haana qabu mootummaan jedhee dhaqe. Wamaallee nan qabneeyyuu. Kanaaf ani waan dubbadhu hin qabu waan baay'eellee waan dubbadhu hin qabu. Garuu obboleettiin tiyya ani mucaan talaatii gana hireen tokko na eeggata gana wanti baay'een na eeggata isii mataa lamaan jirtu nyaachuu jechuun waan ulfaataadha. Wallaahi laziim waan ulfaataadha. Kana hundaayyuu hiriyaan tiyyas na bira jirti sheer naa godhi jedhaatti sheeriin godhaafi ni dhufti. Waan dubbadhu hin qabu. Intala keeka fiddallee isitu ajjeese dhibbaan waan irraa jedhu hin qabu. Nama biraatti ajjeese illee jedhee waan irraa dubbadhu hin qabu. Argitanii inna kanaafi ani yoo barbaadamee wallaahi laziim adallee yoo dhaqi. Hadda wantani du'a firaa torba garagalchanii kanan jedheef kanaafan ergite hadda waan ta'e waan addaa wayii nu baaste.
namni intala kee gaa shakka jedhee uummata keessa shakkii facaasee eenyuun amin. Utuu kee kitchen Amiin nyaatiin. jedhe yoo masaan jedhe osoo uummanni Amiin adda kottool gadi amiin naa galcha. namni baay'ee jira nama 20 oltu jira. Amiin naa galcha. Keekii dhufee ragaa isinitti ba'a. Haati keekii mokoroonii nyaanne. Warri mokoroonii nyaatan keessaa namni ol guuramee qoonqoon dhukkubee hin jiru. Dhaggeeffadhu. Warra mokoroonii nyaate keessaa gaafuma sana nama qoonqoon dhukkubee hin jiru. Isa eenyuun marzii nyaachise mokoroonii keessa kaa'e. Tokko. Haati keekii immoo keekicha ofii afaan kaa'attee namni marzii nama nyaachisu ofii nyaatu. Ofii kooti afaan kaa'adhee nama sadii afaan kaa'eeraa jette. Tokkoffaa sadan keessan hin duune. Afuraffaa ofiisiitiis nyaatteetti maaliif hin du'inii? Tokko gaaffii kooti. Lammaffaan immoo warri irbaata mokoroonii nyaatanii wal nyaachiftanii wal gurshitan suni inni jalqabaa fakkeenyaaf jalqaba irratti inni nyaatame keekiidha. Keekii nagumaa nagaadha hundi keessaniyyuu. Keekiidhaan nagaadhaa jenna fakkeenyaaf. Ergantanaa mokoroonii haati keekii mokoroonii sana hin nyaanneyyuu. Dhageessee hin didde. Wal dhabdeen isiniif haadha keekii gidduu jiraachuu mul'isa kun. Nyaadheen nu feettee diddee isin harkaa laggamti. Kana amma laamee isintu wal amma wanti naa ife isini atii fi ijoolleen irbaata hojjettan suni garee tokko. Haati keekiitii fi isin kaan garee tokko. Samiiraan gidduutti nyaatamte. Garee kana lama keessaa abbaa manaa isiitii hojjetu sadii shakkamtoonni isinii jechuudha. Garuu wannan si gaafadhu xumurarra ati intala dubartiitii. Hatta abbaan barbaade nyaachisu wal xaqqasaa turtan jedhamee simameera. Haqqi isii rabba baasu isin fokkisiisu nama harka keessaa qabu. Garuu shiiraaf sharrii dhiiftanii utuu haqa baaftanii gaariidha. Dhageessee ati wallaahi rabbii kotta kakadha haadha keekiiti jennaan jette malee waa tokko ragaa wayii ittiin qabdu. Maal jette keekicha shakkinee kaanee jette. Keekicha shakkinee kaanee akkamitti shakkitan? Akkamitti tuunam tokko hin du'in tuunam tokko waan ta'in lafumaa kaatanii hojii utuu shakkitanii maan nyaattan qaa. Hoo ergaa fuutanii nyaatanii misin. Ati keessattuu akkamitti keekii shakkuu dandeessa boo? Keekii hojii nyaattanii afaan isin keesseen nyaattanii ciiftanii silumayyuu keekicha marzii qaba jenna waan jedhamee walii galame hin fakkaatu sumattu diraamichi kuni garam goraa jira. Keekii shakkinee kaane yeroo isin duutu immoo isiitu bira jira. Yeroo obboleettiin keenya Samiiraan cinqamtee iyyatti inumaayyuu haati keekii nama galataati. Maatii obboleettii keenya duuteetiif. Ijoollee Wallaggaa guutuudhaaf Oromoo guutuudhaaf haadha galataati. Maaliif isin warri waa hojjettan xaxxanii kilaasii cufattanii ciimnaan isin immoo qaqqabattee dhatte bakka ciittee kaatee obboleettii keenya birmatte jechuudha. Yeroo Samiiraan iyyitee na qaqqabaa wayyoo jettee iyyitu isin hin birmatteefi. Isin maaliif hin birmanne? Ulfa bira dhattanii yoo ulfa bira ta'aa jirtu yoo mucaanoo dahuudha guyyaa 50 akkamitti dhattanii kophaa ciiftan isii gattanii? Heemeen himta. Kophaatti kilaasiin tokkuma. Kilaasiin tokkuma? Firaashii wada kalakaanii isinis achi isii kalakaanii. Yeroo Samiiraan lubbuun isa karaa salmootiin isii qabee jennaan ilmi namaa sareeniif ilmi namaa jabaadha akka qalliitti hin du'u. Yeroo isiin iyyitu Samiiraan iyyitu maaliif hin birmanne isin? Mubaakaas dingalaasaa waan tokko hin dhageenye. Sana booda gara hundaa ta'ee an dafee dammaqee garbaa hadhaatiin rabbiin ibsee naa ibsaa dhufuun hin argu. Rabbiin hamma waan sana keessaa quba qabaadde asumatti naa hanbisu. Maa quba qabaachuun kanuma kaa cubbuu lafa kaatee fakkeenyaaf akka haqqiin siin argamne jettanii haadha keekiidha jette haadha keekii anama haadha keekii irraa firooman qabuun haati keekii shakkamtuudha. Si galee garuu akka haqqiin siin mul'anneef dhaggeeffadhu shiira shiiftanii walii galtanii gamaa gamana qortanii isiin yeroo nan dhaqee mucaan cinqamtee duudhaa kaatuu dhaqee bira taa'ee laphee isii qaqqabu jarri dhaabatanii afaan jaraa xuxuuxxatu yaani akka nama callis walii hidhii ciniinuu beektameti hidhii ciniinanii wal dhowwaa turan jette. Wallaahi ani iddoo kun hamalee jarri hidhii ciniinuu illee hin arginu. Akkamitti ati afaan guuttattee waan hin beekne tokko afaan guuttattee haadha keekii shakkine maaliif jette maaliif isin hin duune? Dadheefi duraan isin gaafataa ture. Namoonni qassi bira jiran itti gaafatanii jiru.
nama meeqa si bira jettee gaafatanii dhaayyee isa gaa nama meeqatu isin bira ture jechuun keekii guddaan fidama bucuun fidaa fi jettee deeffate qa deebiin si fudhatama godhateera mana biratti amma fakkeenyaaf. Nama meeqa si bira jette isin nama meeqa ajjeesuuf hima namni nama ajjeesu nama meeqa si bira jedhee bakka itti nama ajjeesu. Nama meeqatu si bira jira jettee gaafattee keekii isin gahu isiniif iddoo dhufuuf akkasii. Akkana jechuun koo haadha keekii keessaa baasaan jiru. Haati keekii sonjalanyaadha isinis sonjalanyaadha keessaa obbaaftanii karaan durkaan gatinaadha malee. Keessaa obbaasu jettanii haadha keekiitu ajjeese haadha baluutu ajjeese hunda keessatti ajjeese. Hin fudhattamu fudhattu amma haasaa gabaabaa. Amma haasaa gabaabaa hunda keessatti ajjeese hunda keessatti ajjeese. Ijoolleen arsii lamman sunis haatiis hunda keessatti ajjeese. Bakka. Bakka haqqii keessa biyya akiraatti rabbi isiniif habaasu dhaqaa ajjeefamaa mootummaa Saawudiitti hin kenna. Dhumatti dubbe. Akiraatti ol argina. Dhumatti. Achitti rabbi isin qulqulleessu nu isheen shakkineerra kanas. Giiftii koo hunda keessa shakkineerra deemaa barbaade mootummaan Saawudii naxaa isin gadhiisee barbaade isin ajjeesu yeroo si barbaanne itti dhiyaadhu obboleessa keetti himna nagaatti. Movement of the intelligent dhuftee baate folfaalee argin ture dura. Gastii argatte kaatee keessaa baateetti folfaalee siin argine dura. Tatiin gastii argatte argeera gastii keessatti. Dhuftee baate bar. Amiin immoo akka miidiyaa irratti haasa'uu hin dandeessu jedhe. Amiin miidiyaa irratti haasa'uu hin dandeessu jedhe barinni. Dawwaleetti. Hin beeka gaa. Gaafii Uzraayiltu mana gaafatama. Walaa kana dadawwalee isin gastii irratti dubbachuu hin dandeessine. Gastii irraan geessu lakkoofsa irratti argina natti ergi. Mata keenya maal wayyaa dubbiin jaraanaa akkuma mucaan kun haasofti haasa'u hundi jaraatu hundi jaraa waliin galeedha dhaggeeffadhaa. Haasaan hundi jaraa waan haafameera hundi jaraa haasaan jaraa tartiiban qabu. Maal wayyaa akennamanu moo adiifamanu. Mube ani kan hin jedhu. Mubarak. Yeroo takka waan ofii. Manni yaalaa suni nyaata marzii qabu sana marammaree baasuu hin danda'u laata? Laala irra jira ma abshir. Isa dhiisaa isa abshira isiniif ifaan ifatti waraqaadhaan isiniif hinna. Yoo marzii jedhame yoo marziidha jedhame No marziidha garuu kan hin jedhe Mubarak. Keekii ta'uu fi Ameeraatiin nama qulqulleessaa rabbiin nama qulqulleessaa haa kennamu hariinu wallahi abbaa keessaa qabu rabbiin hambisin. Ilaa qoricha taanan awwala folosiin dirqama na barbaada anillee nan naqa. Kan achi keessa jiru hariinu haaraqu. Wallahi. Kana murtee bakka sagaleen koo. Kana murteessan akka aminitti. Ana akka aminitti kana murteessee wallahi. Bakka murtee keessi jaalladheera ani murteessine garuu murtee kee moosi jaalladheera hunda keessa. Wallahi. Bakka. Wallahi haraqamee ilaa qoricha ta'ee ilaa yoo qadaadute silaa qadaadamu be. Nama tajjeeti taanaan immoo rabbiin achitti walii layya'u haqna layya'u hariinu haraqu. Ana qabee wallahi laazim dalagachuu barbaadu. Oromoo Anatolii galluu murteetiin margii yoo waraqaadhaan sinii binne ijoolleen kun hunda kennamanuu Oromoo. Dubbaddaa. Qoricha miti jechuuf obboleettii kee ol jedhee biroo ol jedheera bara obboleettii kee sin olte malee ol na jedhe. Qoricha ta'uunsaa shakkii qabu barbaadu. Qadaada yoo ila kaameera maraan achi yoo qadaada jedhe silaa qadaada. Qoricha taanaan immoo gibbii sana keessa wanti jiru guutuun dhaqee qoratamee ani inni bakkee jirullee dhaqee qoratamee akkasitti haqqiin si haa ba'uun ruuyi nam tokkooti. Borillee si illee anallee akkas. Akkamiiniti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mube akkam? Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Murteke jaalladheera amiin. Thank you. Muutii qabadha. Wallahi akkas Mubarak rabbiin abbaa haqa jechuun ila. Jechuun rabbiin kanaaf jennaan rabbi ati talayya. Balleessa malee madanu. Balleessa malee madanu. Namni biraa dubbiin kun Mube akkas. Mube dubbiin kun akkuma kana duraa softe mucaan kun waa'ee hiqqisuu waa'ee ishee sana dhukkubuu hin haasofne haala jalqabne jammaree dubbiin ishee sii galee. Haati keekii immoo ofii gurshee keessaniyyuu ishees gurshee jara sadanuu gurshee itti dubbatteetti. Dubbiin kun kan isheen shakki tokko kan jiru irbaata irratti irbaata nyaadhattee diddee jedha. Hangaaffin asirratti qabu Mube hunduma jaraatii fi Amiinii fi niitiin kun nikaa qabu walirraa sargiidhaan wal fuudhanii
tokko. Lammaffaa immoo salgiidhaan wal fuune. Obboleettiin Aminii mucaa kana wajjin jiraatti. Kunis shakkii tokko nanaaf kun. Obboleettiin kiyya xaalabaa erga baate Habibi. Obboleettiin xaalabaa erga baate guyyaa Ramadaan iddamatti jawwaala hin qabdu. Isiin akka haadhaatti uffatatti kennitee jirti ati manaa kiyyayyuu akka ilmooti duukaa deemti kun ammaa kun jechuudha. No abbaan mana. Obboleettiin isaa hin galateeffataa jirti haadha kootii jettee gara afaan hin galateeffataa hin beeku jedhate taslaa fixadha. Maaliyyuu taanaani jedhu kun rabbi haqqii keessa na baasu siniinis kan shiisi rabbi haqqii ishee baasuu fi garuu Aminiif obboleettiin isaa istiitti yaadaa waan kana. Bareeda. Kanaafuu dubbiin akkasii jechuudha. Qoy yaada kun waliigalee siin jedhee nuti qabadhu taa'e kalaas yaada keetti waliigaleeraan si jedhee ani hin jenne. Amma yaada Amin irraa yaada fuudhaa uummanni mubee hawaasni asirra jiru kun haa dubbatu Amin irraa yaada tokko kan fuune maaliifi amma haati siinqee ta asirra deddeebitee waa barreessituun mucattii anaan seessisuun danda'a jettireef ammallee deebitee lakkoofsa 7 barreeffattee jirti. Dhimma kanallee hin beeka jechaa jirti akka Amin immoo yaada kennuu hin qabu. Amma obsaa yaannan barbaade dhaggeeffadha. Yaannan barbaade amma yaada kan barbaade wajjin kaasinaati. Yaada kan biraan kaasin haasaan nama haasaaru naasein. Yaadnan barbaadaa jiru Amin ana miti Mubaarak miti dhaggeeffadha gadubadhaa bareechaati. Amin akka jedhe yoo ragaan mana yaalaa marziidha jedhe hundi keenya yoo walitti qabamne bakka seeraadhaan haqni nu haa baasu jedhee murteeffate abbaan manaan tala. Kalaas abbaan manaan murteeffate malee Mubaarak miti. Yaadan ni jedhe immoo deeggareeraan immoo kanama tokkotti. Isinoo maal jettu? Maalaa isaa dheeressitu? Anis yaadicha deeggareera akka nam tokkotti. Buumee kalaas. Warri gasiira dubbadhaa warri komentii barreessaa. Yoo marzii ta'e jedhe hunda jalaa walitti nan qaba mana kootti jedhe. Poolisii waameen hunda keenya of qabsiifnee dhannee haqqiin nu haa baasu jedhe yoo marzii ta'e. Oromoo walii galtu. Isa murteeffate. Yaada kanarratti walii gallee jirra. Namni giddisiise hin jiru. Isatu murteeffate. Amin murteeffate kun. Jechuun fakkeenyaa nam tokko yoo marzii nyaatee jedhe haala kamiin haa taa'uu jettan isin akka keessanitti wallahi dhaqee haqqi haa bahu. Galatoomi. Kana yaada keessa. Akka keessanitti akka marzii yoo nyaate haala kamiin dhumuudhaan isin jettan. Yoo nam tokko marziidhaan du'ee jedhame. Baatee wallaalleerraa erga bakka itti dhanneettanii dhaqa. Nuu galee anaanaa ta'eera gara kootii. Kanaafuu iyyuu jaartiin Ibrahim isin ergaa jirti ati keekisi isi akka inni dhiyeessaa isaa kan siistariin kiyya moonaa wajjin jirti Jamiilaan achiin si umarka itti hin dhufee achitti of qulqulleessu kaameeraan achiis ilaaluu danda'a waan jechuun biyya guddatte jechuudha abbaa haqqii rabbiin hin baasa meeshaan asii teknooloojiin asii waan hojjetame akka isaasa yoo kan mul'isuu danda'a kalas abbaan rabbiin jechuudha hojjetee jedhe dhaqee achiin haa muramu mormirra borillee uummataa fi ragaa ta'a kun akka namni walitti waan hojjenneef. Yaannamiin kana. Wallahi. Yaanni addaa jira. Wabii maal jettee haadha siinqee naa galcha. Moonitarri bu'aati wabiinis bu'ii. Moonitarri naa galcha haadha siinqee maal jettan galcha nama waa'ee kanaa beeku. Dhimma kana nama beeku.